Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan jecha viidiyoo irraas baay'ee akka isin gammachiisu abdiin qaba. Viidiyoo irraa keessatti ammoo kan ilaallu akkaataa viidiyoo YouTube qofa daawwannee maallaqa irna akkamitti akka goonu isin agarsiisa. Saayitiiwwan anas channel kanarratti maxxansan akkasumas application asirratti maxxansu hunda akkanumatti kan isin gadhiisu yookaan ammoo kan isin barsiisu osoo hin ta'in kan jalqaba test godhee yookaan ammoo maallaqa withdraw irraa godhee isin agarsiisudha. Akkuma viidiyoo dabre irratti agartan withdraw proof irraa godhee isin agarsiisatti kunis saayitii akkaan amanamaatii akkasumas saayitii baay'ee laafaa maallaqa online irratti hojjechuuf baay'ee salphaati. Karaalee itti hojjettanii fi akkasumas akkamitti akka register yookaan ammoo akkamitti create akka godhannu isin agarsiisa. Jalqaba irratti namni kamiyyuu linkii commentii jalqaba irratti pin taatee jirtu ni cuqaastu yookaan ammoo description irratti linkii isa jiru ni cuqaastu. Sana booda linkii yeroo cuqaastan haala kanaan isin fida. Amma haala kanaan erga nu fida isa start earning jiru kana ni cuqaafna jechuudha. Isa jalqaba irratti argamu isa magariisa kana. Yeroo haala kanaan cuqaafnu karaa itti mazaggabannu yookaan ammoo seera isaa nu fida. Isa create an account kan nuun jiru kanatti nu dabarsa. Amma wantoota sadii qofa nu gaafata. Jalqaba irratti emailii keenya emailii ittiin mazaggabachuu dandeenyuun nu gaafata. Emailii keenya itti guunna. Fakkeenyaaf emailii namoonni qabajeetii yaada. Sana booda ammoo isa password jiru kanatti ni guunna. Passwordiin ammoo maqaa keessanii fi akkasumas lakkoofsa wal keessa maktanii. Ammallee gaddeemnee isa captcha jiru kana raayitii itti goona. I'm not robot yookaan ammoo robotii ta'uu dhabuu kee ni mirkaneessita. Yeroo kana xuyinoo haala kanaan nu fida isa baaskil nuun jiru baaskila firdhu as keessaa nuun jaa baaskila mallattoo baaskila raayitii itti goona. Fakkeenyaaf kan isin hin jee duuduqqee ta'uu malaa makiinaa ta'uu malaa itti gootanii sana booda isa verify jiru kana ni filattu. Haala kanaan raayitii isinii fida sana booda gaddeemtanii mallattoo raayitii xiqqoo boksii tana itti raayitii itti godhuu hin dagatina. Sana booda haala kanaan isa sign up jiru ni filattu. Haala kanaan isa sign up yeroo filattu guys automatically haala kanaan irni eegaluu dandeessu maallaqa. Jalqabatti karaa ittiin hojjechuu dandeenyu yeroo isin agarsiisu fakkeenyaaf sarara sadii isa gama mirgaa irratti argamu kana ni cuqaafna. Sana booda wantoota armaan gadii nu tarreessaa kanneen keessaa filatamaan ammoo wantoota lama YouTube viidiyoo daawwachuu fi akkasumas namaaf referral yookaan ammoo namaaf feeruu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube viidiyoo isa lammaffaa irratti argamu kana isa YouTube jiru kana yeroo filannu viidiyoolee YouTube daawwachuudhaan akkasumas sekendii muraasa qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti sa'a dheeraa hojjechuun osoo ilaaluun osoo hin taane fakkeenyaaf akkuma agartan isa sekendii 10 sekendii 15 daawwannee maallaqa argachuu dandeenya jechuudha guys. Akkasumas nama afeerree fakkeenyaaf viidiyoolee akkuma agartan isa tarree dila kana nuuf fidaa akkuma gisee gaddeemnu viidiyoo 190 akkasumas hanga nuti daawwachuu dandeenyu jala kanattis nuuf fidaa. Haala kanaan viidiyoo qofa daawwannee maallaqa irna godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa view jiru kana filadhee viidiyoo tokko yeroon isin agarsiisu jechuudha. Akkamitti akka daawwatan sekendii meeqa akka daawwannu akkasumas meeqa argachuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Fakkeenyaaf isa view jiru kana yeroon filadhu viidiyoon kiyya naaf banamaa jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan viidiyoon kiyya naaf banamee jira. Isa mallattoo YouTube kana yeroon cuqaasu viidiyoon kiyya automatically naaf eegalaa jechuudha. Viidiyoon kiyya eegalee jira akkuma agartan gama gubbaa kana irratti jechuudha. Viidiyoon eegalee jira gama gubbaa kana irratti sekendii muraasa jechuudha. Sekendiin kun hanga dhumu qofa ni eega. Sekendii 20 kana hanga dhumu yeroon eegu. Kunoo akkuma agartan automatically maallaqni kiyya sekendii 20 keessatti haala kanaan naaf kafalamee jira jechuudha. Viidiyoo qofa daawwachuudhaan guys haala kanaan viidiyoo hedduu daawwattanii maallaqa hedduu irraa hojjechuu dandeessu. Akkasumas kompiitara dabalataa fayyadamtanii akkasumas kunoo taaksiin kiyya dhumee automatically kan biraatti naaf dabraa jechuudha. Guyyaa guutuu haala kanaan daawwachuun hin danda'a hangam akkaan dalaguu danda'u tilmaamuu qabdan jechuudha. Haala kanaan dalaguu dandeessu. Akkasumas inni lammaffaan ammoo sarara sadii cunee akkasumas referral namaaf godhuudhaan namoota biraa affeeruudhaan maallaqa hojjechuu dandeenya jechuudha. Referral gisee yennuu namoota biraa affeeruu gisee yennuu fakkeenyaaf iddoo referral kana cuqaafne akkasumas gaddeemnee liinkii mataa keenyaa nuuf kenna yookaan ammoo liinkii nuti itti mazaggabanneen keessatti referral liinkii jee nuuf kenna. Isa kana koppii godhachuudhaan namoota biraatiif share godhu jechuudha. Namoonni liinkii keenya kana fayyadamanii mazaggabatan nuti ammoo irna komishinii kan fudhannu ta'a yookaan ammoo namoonni nuti barsiifnee waan kana hojjetan liinkii kana fayyadamanii yeroo mazaggabatan jechuudha. Isaaniifis boonasii kennama. Atis kan hojjettee boonasii kennama jechuudha. Haala kanaan referral namaa gootee namoota biraa yoo affeertee maallaqa dabalataa argachuu dandeessaa jechuudha. Amma karaa lamaan jechuudha. Inni sadaffaan ammoo maallaqa baasuu yookaan ammoo withdrawidha. Maallaqa hojjennee baasuudhaaf mallattoo boorsaa isa fakkaatu kana jala kana ni cuqaafna. Sana booda haala kanaan nuuf fidaa. Kana keessaa waalleeta jechuudha. Waalleeta itti baasuu dandeenyu Dogecoin akkasumas Pirate fi kanneen kana fakkaatan isa jidduu kana nuuf fidaa jechuudha.
inni filatamaan isa paayir jaamu kana waaleta kana gonkumaa dagachuu hin qabdanii. Waaleta kana viidiyoo akkamitti akka create goonu yookaan ammoo akkamitti akka banannu viidiyoo dabaratti isin agarsiisan jira. Namoonni waaleta kana hin banatin ammas irra deebi'ee linkii isaa description isiniif hin kaa'a. Namni kamiyyuu mazaggabachuu dandeessu haala karaa sirriidhaan. Waaletni kun baay'ee filatamaadha. Bitcoin cryptocurrency gosa mara fudhachuu danda'a. Haala kanaan akka irraa fayyadamuu dandeessan abdiin qaba. Viidiyoon itti aanu keessatti akkamiin karaa biraatiin akkamiin irna akka goonuu kan isiniif qopheessu ta'a. Viidiyoon kun ammoo akkaataa waaletii paayir karaa sirriitiin itti banattan isin barsiisa.